Aarsaa taasiftee qophii afgaaffii si waliin taasisuuf si affeerreef hayyamamaa ta'uu keef guddoo galatoomii ulfaadhu siin jenna. Mee egaa jalqaba irratti osoo gara gaaffii keenyaatti hin seenin maqaa kee fi gaafatama kee daawwattoota keenyaaf ibsuun gaaffii fi deebii keenya haa eegallu. Hayyee Qeerransoon jedhama. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Gahee fi gaafatamni kiyya hoogganaa birgeedii Bakakkaati. Gaaffii keenya jalqabaatiin ABO WBO'n qabsoo abbootii irraa dhaale qabatee falmaatti jira. Kana keessatti ga'een gootichi waraana bilisummaa Oromoo jiru olaanaadha. Haala kanaan waraana bilisummaa Oromoo mee akkamiin ibsita? Hayyee waraana bilisummaa Oromoo jechuun waraana sabichaa fi manaa gadi ba'ee ichoomina qabu, kaayyoo qabu, argitee kaayyichatti amanu, beelaa fi dheebuu dandamatee baddaa fi gammoojjii keessa deemee qabsicha fuulduratti butuu fi kaa itti lafee cabsee itti wareegame itti dhiige qabsoo kana fuulduratti butuu fi tattaafatudha. Kaayyichatti itti amanaa jechuudha. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo kan hidhannoo sammuun gonfame, hidhannoo mudhiin guutuu fi ejjennoo akka sibiilaa jabaatu qabudha. Kaayyoon waraanichaas biyya walabaa ijaaruudha. Egaa Oromiyaan biyya akka taatuuf dirqamni waraana bilisummaa Oromoo irraa eegamu maali jetta? Hayyee waraana bilisummaa Oromoo kaayyichatti kan amanee jiru argitee fiingee tokko jalatti hoogganamee kaayyicha galmaan ga'uuf bakka dhaqe jedhan sana dhaqee tuqee argamu golee Oromiyaa keessa yoo talisummaa dadhabina mataa keenyaatiin hanqachuu yoo teerra kanaaf humni diinaa tokko dhorkuu hin dandeenye kam keessa ga'ee bakka tuqe jedhan tuqee hooggansa isaa jalatti taligamee aga gubbaa aga miseensa nam tokkeetti dhaqee hooggansa isaa taligamee kaayyicha galmaan ga'uuf tattaafatu jedhaan. Jalqabuma irratti kaadhimamaan waraana bilisummaa Oromoo tokko osoo dirree hin seenin kallattii adda addaan eenyummaa waraana bilisummaa Oromoo karaalee miseensota WBO fi dabballoota waraanichaa hubachiifamuun gara mooraa WBO seena. Haa ta'u malee gochoonni yeroo ammaa mul'atan qaamolee heeraa fi seera dhaabichaan masakamuun ba'an illee yeroo diinatti galantu mul'ata. Mee sababni gantummaan akkasii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo mudatuuf maali jettee yaadda? Hayyee waan gantummaanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nu mudatuu fi argitee ofittummaatu jira. Ofittummaa sana keessatti argitee qaam nam tokkee ankootu ta'a wanti jedhu argitee sanatu jiran. Suni immoo aga qabsichatti hin amannee fi argitee hooggansa isaarraa yooyinii ajaja isaarraa qajeelfama fudhatee kaayyoo ganama manaa beef sana galmaan ga'uuf hojjetaa hin jirretti sanaan wal qabatee gantummaan nu keessatti ni mul'ata. Gantummaa sana immoo hiiddaan buqqifnee balleessuu keessatti fiingee tokko jalatti hiriirree golee Oromiyaa guutummaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo kaayyicha galmaan ga'uuf itti cichoomee fiingee tokkoon hoogganamee jalatti taligamaa jira siin jala jaalatiyya. Egaa warraaqaan tokko amaloota farra warraaqsaa fakkaatee bulummaa, sirna dhablummaa, of tuulummaa, dhiphummaa fi kan kana fakkaatan irraa of tiksee buluun isarra jiraata. Mee kaleessa nagaan afaan qawwee qofaan argama jettee dhaadachaa diina kaleessa obboleewwan kee saame hidhee fi darare itti harka kennachuun gantoonni akkanaa WBO bakka ni bu'u jettee yaadda? Hayyee gantummaanii waraana bilisummaa Oromoo keessaa amma mooricha qabsoo keessatti mudate. Gantuun kamiyyuu waraana bilisummaa Oromoo nuutiin bakka bu'uu hin dandeessu. Gantuun silayyuu gantuudha jechuudha. Gantuun waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'uu hin dandeessu, sabicha bakka bu'uu hin dandeessu, kaayichallee bakka bu'uu hin dandeessu. Kanaaf gantummaanii waraanicha keessatti argamee gara mooraa diinaatti yaa'ee galaa jiru kun nuutiin bakka nu hin bu'u jechuudha. Seeraa fi heerri dhaabichaallee hin iyyamuun gantuuni silayyuu gantuudha waan ta'eef gantuuni bakka nu hin buutu siin jala jaalatiyya. Jaalqeerransoo sochiin waraana bilisummaa Oromoo maal fakkaatu? Ejjennoon keessan maali? Uummanni akka isin bira dhaabbatuuf maal dhaamtu? Waraanni bilisummaa Oromoo akka zoonii tokkootti utuu hin taane akka zooniilee hundaatti lolee lolchiisaa jiran. Argitee loloota hamma deemaa jiru. Cibraa irraa ka'ee arga birgeediitti birgeedii irraa ka'ee aga kutaa waraanaatti kutaa waraanaa irraa aga kooriitti deemee lolee lolchiisaa jiran. Guutummaa Oromiyaa keessatti loloonti lolamaa jiran kun aga meeshaa gurguddaa bireenii dishqaa moortoora sadarkaa sana hiikurra jira. Golee Oromiyaa cufa keessa naannee injifannoo cululuqaa aga guyyaa har'aatti illee argamsiisaa jira. Kaleessa dheengaddas illee lolaama ture. Har'allee lolaama jira. Gantoonni keessa yaatillee lolli hin dhaabannee daran cimee itti fufee gama fuulduraatti deemaa jira. Gara argitee funyaan Finfinnee jalatti lolee injifannoo cululuqaa bareedaa galmeessaa jira siin jira jaala kiyyaan.
haala waliigalaan uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiran akkasumas jaallan qaqqaalii dirree qabsoo golee Oromiyaa mara keessatti falmaarra jiranii fi dhaamsa yoo qabaattan carraa isiniif laannee qophii afgaaffii keenya asuma irratti kan goolabnu ta'a. Waraana bilisummaa Oromootii kan hin dhaamu jaala kiyyaa argitee murannoo cichoomina jajjabinanii isiniif hawwaa jechaa kana keessatti wantoota hedduutu jira. Wantoota gara fuulduraatti nu deebisanii fi irratti nuyi waliigallee fiingee tokkoonii qaama tokkoon socho'aa jirru golee Oromiyaa cufa keessatti murannoo nu gaafataa jechuudha. Waraana bilisummaa Oromooti haalota daddaaqamoo ammaa kana ilaallee haalota gantoota ammaa kana ilaallee cichoomina keenya kan duriirra daran jabaatee itti fufuu qaba. Golee Oromiyaa keessa gaafa sochoonu aga ejjennaa miila keenyaa golee Oromiyaa keessa naannee deemutti murannoo fi cichoomina kaayyoo nu gaafata. Kaayyicha immoo galmaan ga'uu nu gaafata. Sanarratti abdii walirraa qabna, abdii isinirraa qaba, abdiin irraa qabdu walitti amannaa kaayyicha galmaan akka geenyu isiniin jedha. Akkasuma uummata Oromoofis wanti hin dhaamu yoo jiraate argitanii uummanni Oromoo waraana kana tokkittiidha kan inni qabu. Waraana kana jabeeffachuu keessatti gahee fi gaafatama olaanaa qaba. Sana keessatti jajjabina murannoon isinii hawwa uummanni Oromoo yeroo kamittillee harka nu qabatee nu fuuldura bu'ee nuyin daandii nu agarsiisee kallattii kamiiyyuu lolee lolchiisuu kan danda'u uummata Oromooti. Uummata Oromoo kana keessatti wanti isinii dhaamu cichoomina qabaachuu qabdu. Kan hordofaa turtan arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa qophii addaati. Jaala kiyya atis yeroo kee qaalii irraa aarsaa taasiftee hafeerraa keenya kabajjee dhiyaachuu keef ammallee irra deebi'uun maqaa miidiyaa ONM ABO'tiin galatoomii siin jechuun barbaada. Hayyee isinis galatoomaan isiniin jedha. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota daawwattoota arraata biyyoolessa Oromiyaa qophiin keenya addaa qabannee isiniif dhiyaanne kan haga ammaatti hordoftan ture. Qophiilee biroon haga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.